Magaalaa Finfinneetti waggoota muraasaan duratti daandilee magaalattii irratti yakki yoo raawwatame akka salphaatti yakkamaa to'achuun ulfaata ture. Kuni jiraattotaaf yaaddoo qaamoleen nageenyaatiif ammoo yakkamaa barbaaduun qormaata jabaa yeroo jalaa fudhatudha. Har'a Finfinneen akka kaleessaan jirtu daandileen ishee misooma koriidariitiin faayamanii siimboo addaa ilaalameen quufamne pooliiwwan ibsaa mimmiidhagoo dukkana hongeessan jiraattotaa fi keessummoota addunyaa mararraachi dhufan kan hawwatan maqaa biyya gootota fakkii bilisummaa uummata gurraachaatti kabajaa kan horanidha. Daandileen magaalaa Finfinnee kaameeraa nageenyaatiin haguugamanii yakkamtoota bahaa fi gala dhorkan magaalattiin nageenya amansiisaa fi waaraa akka qabaattuu fi shoora olaanaa kan gumaache ta'uu jiraattonni AMN Plus sagalee dhalootaatti himanii jiru. Misoomni koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjete kun kaameeraa adda addaa dhaabuudhaan iddoo adda addaatti jechuudha akka uummanni kun seekiyuurdi ta'u akka uummanni kun nagaan bahee galu jechuudha. Dubartiis ta'ee dhiira akkas godhe. Gara biraatiin immoo karaan bal'achuu isaa mataa isaatiin namni akkasitti wal keessa seenee deemu sun fakkeenyaaf haala adda gooroo laaltan iddoo magganaanyaa laaltan addabaabaayyiiwwan gurguddaa irra deemtanii laaltanii namoonni gargar fagaatanii deemu namni wal argu wal ilaalaa. Yaanni koriidarii kun hojiirra ooluu isaatiin kaameeraanis wajjiniin dhufeera ibsaanis wajjiniin dhufeera. Kanaan dura taaksiirraas haa ta'uu warri mootoraan deemus haa ta'uu irraa butanii warri lukaan deeman illee akkatti doorsisanii dukkana keessatti eeggatanii haadholee keenyarraa abbootii keenyarraa fudhachaa turan. Amma garuu kaameeraan hin jira, ibsaan hin jira. Kaameeraan asii hin jiru hanga gamaatti mul'isa jechuudha. Kaameeraan gamarraan jiru hanga gamanaatti mul'isa jechuudha. Kanaafuu yakkillee hir'ateera. Hooggantuun biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Finfinnee aadde Liidiyaa Girmaa turtii AMN qophii agalgaa'ii waliin taasisaniin misoomni koriidarii roga nageenyaatiin fi gama yakka ittisuutiin gahee bakka hin bu'amne gumaachuu ibsanii jiru. የኮሪደር ልማቱ ለጸጥታ ለደህንነት አጠባበቅ ስራችን misoomni koriidarii hojii nageenya mirkaneessuutiin hedduu bu'aa qabeessa akka taanuuf baay'ee nu gargaareera. Magaalattiin duraan akkuma beekamu dukkanooftuu turte. Misoomni koriidarii immoo daandii babal'isuun ibsaa fi pooliis maartii kan kaameeraa nageenyaa baatan waliin kan ittiin diriirfamanidha. Kuni hojii eegumsa nageenyaa teeknooloojiin deeggarame akka hojjennuu fi Finfinneen magaalaa ammayyaa akka taatuuf gargaareera. Jiraattotas tahee keessummaan kamuu halkanis tahee guyyaa nagaan eessattuu akka socho'uuf haala mijataa uumeera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee yaa'idilee mana marii magaalattii yeroo darbe irratti misoomichi nageenya waaraa mirkaneessuu keessatti qooda leencaa akka baate ibsanii jiru. ከተማችን ፍጹም ሰላማዊ ሆና እንድትቀጥል magaalaan keenya guutummaan guututti nagaa qabeetti akka taatuuf misoomni kooriidarii shoora olaanaa gumaacheera. Isaan dabalata hirmaannaan jiraattota magaalattii qaamolee nageenyaa waliin qindoomuun kallattii maraan yakka ittisuu fi nageenya waaraa mirkaneessuu keessatti gahee guddaa bahateera. Erga misoomni koriidarii magaalaa Finfinneetti hojjetameeti magaalattiitti yakki 43 oliin hir'achuu ragaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee irraa arganne ni ifoomsa.